Abdiin bana bar. Hoy. Nyawa zontaan tolchee zontaan gubbaatti daadde amma jechuun miidhaa jirti amma isin san maal kana keessa jirti waan akka isin keessa jirtu namatti ijaafamu hin beekamu isin dhagee bas hedduu sirrifadhe miidhaa jechuun urjiin aartee jechuun bas waan gootu dhabdee bas kilooroksii dhugdee jaanii kilooroksii dhugdee nama dabartee karaa seeraatiin sitti dhufu jirti. Jechuun waan karaa seeraatti jechuun akka seeraatti illee irraa gaafatamu teessu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa jirtanii nageenya keenya kan jaalalaa bakka jirtanitti isin dhaqqabu isin jecha zabana kan isin raayilee babbannee jirra. Takkasiiti inshaallah irraan tana waan gaafii ajaa'iba takka gaa waan namallee rifachiisu waan hedduutillee namallee gaddisiisu takkaan irraan tana isin dabarsuudhaa deema. Wanni sanillee maal jechuun keessan hin oolamu mee dura salaamtaa isin gaafatu mee salaamtaa gaafadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hundi keessan bakka jirtanitti nageenyi koo ka onni ramadde mana isin jettan keessa onne keessan keessa haadha qabu isin jecha haye takkasitti irraan tana wanni as dhufee farraan tana wooma dhiyoo kana deemaa jiru sanii waan hunda waan beektanii wooma dhimma keetiif gartee ka urjiidhaa fi jaalannee gidduutti deemaa jiru waan isaan laaruma keetii suma ilaallachuu jirti dubbilee ammallee suma qabu ta'e ammallee dubbiin suma qabu ta'e isin jee wanni deemaa jiru kun wanni godhamaa jiru kun jechuun maal tana amma faa dubbiin wallahi waan jabdura jirti waan lubbuu namaa gartee lubbuu namaa baasa jechuudha wallahi waan lubbuu namaa baasa ta'e atillee miidhamtu jechuudha akkam jechuun amma siif himuudhaaf jiraa hin jirjirini jechuun ati waa dhageessee ma hundi durame waa'ee urjiidha urjii waabda laa naan bilbille urjii jechuun erga gaafa asitti wal lolanii deemaniiti erga si'asi naan bilbilee viidiyoo tokko jaalanneen dalaydee turte aansadillee basaan xiqqoo mashkuula irra wanta jiruu fi waan tokko wanta argillee tokko hin jiru maaltu jira garuu jechuun wanni gulmaa quban qabdan jaalannees quban qabdisiis quban qabdu jechuudha urjilleen quban qabu viidiyoo ilaalaan jirtu jechuun viidiyoo yuutuubii moo jechuun viidiyoo isiidha viidiyoo ijoolleedha jaalanne fara moota isiidha jechuun yuutuubii amma dhiyoo tana banee ture jechuun bubbulee immoo amma tana banee achi booda waan tokko nalli basan xiqqoo wanta nallee dhukkubeef nallee dhukkubee ture jechuun akkamatti qufaa fi maali kanan qabbante jechuudha sababa saniitiif banne jechuun shabakaa irra jira garuu ayyama dubbiin akkatti ilaalaa jirtu kanaan beektaa dubbiin amma sumarraa kaate wooma sumarraa kaate jechuun waan kana sumaatu mallee godhaa siraaree ammallee jechuun waan rakkoo qabu jechuun naaf hin galle waan sirraa kaate waan narraa kaate jechuun waa'ee urjiitiin baana waa'ee urjiidha maal taatu dhimma urjiidha jechuun waa'ee urjii yookaan itti kana amma fakkiyaaf nuuraddiin dhugaa rabbi dubbatu dhiyoo tana akkasitti fakkiyaaf walitti sin araarsaa maal jette wanti sun immoo uumamti wanti sun fakkeenyaaf dubbii tana keessa seenuu guyyamman akka mataa fayyattu hedduu akkanaan dhagaaman jira hedduu takkallee ifitti dhaaraa jira nama biraa son ta'ini nama tokko fakkeenya waan takkatti haasooyitee gidduu seentee waan sayyoorraa argatte nama gammachiisa yoo waan san nama san irraa arganne nama san irraa dhabde immoo namas ni aarsaa namni sanis jechuun atummaa mataan kiyya jechuun amma tan waan nama gaddisiisoo jette waan nama maal ta'uu jette dhaggeeffadhuma gabaabduma siifini maayyee jechuun amman tan fakkiyaaf jaalanne illee si jammar wanti isin ilaalchi yaaddee jirtu naaf hin galle tamam urjiin immoo asin si jaaladha jedha asin si jibba jedha naaf hin galle yaani akkaataan isin deemanii jirtu amma dubbiin bakka sana dubbii dabartee jirti abdii dhaggeeffadhu siifini maa akkam yoo jettu jechuun dubbiin karaa ilma duraan ilma namaatti si gaafatanneeti ilma namaa kanaaf taa'ee booda rakkoo uumamaa jennee si wani amma dubbiin nama bira dabartee karaa seeraatiin sitti dhufu jirti. Jechuun waan karaa seeraatti jechuun akka seeraatti illee irraa gaafatamu teessu. Karaa seeraatti illee gaafatamu teessu wallaahi. Jechuun jechuun amma dhaggeessu fi nima gabaabdumatti waan kana san iyyee waan hin siibsu hin doomtiisi dawwaltee gaafachuu dandeessa ammallee barbaaddee dawwaltee rakkoo jirtu maaliif hin dubbisi. Sababni fakkeenyaaf isin dubbisanii booti. Laa fakkiyaaf gaaf sana jechuun duraan jaalannee galfattee mana keessa jirtaa maal itti asitti mashaakila goote miti. Haa gootu sanneenaaf haadha laate dhala ni naaftee hin beektaa mire. Eegas booda maal irra geesse akkam jirattee isii tana kan dubbisne sin cal jechuun keessa sirriidha salaati garuu. An jechuun aanaa kootitti waan makara du qabbanee si duutti callisee callisuunis waan seera maaltu keessa dhaggeeffadhu seera maaltu jalaa balleesse ayyi waan takkaan si ma dhaggeeffadhu callisuuni dubbiin balleessusa callisuun garuu hin baay'iste fakkeenyaaf guyyaa duraa sana aaran gasiin buufattu jettee horiistelle isa eegas booda guyyaa kaaniin dawwaltee tasgabbeessitee waa'ee san hunda keessaafittee dhalaa yoo neef akkana balleesse badiin xiyyatteenis bara hangasuma dhumatte ijoollee mana sanillee waliif fayyisuus dandeessa
Michiyoon taanis gaa'ika akkas taate yoon dhugaa siin goone jettee dhaadattee fi deebitee gaa isin kana keessa maal godhu qabdiree maal gooteree tu isin kana namni aaree kun gaachuun harki aaree miskiinatti Oromooni namni aaree fi sin beeku waan godhu sin beeku yeroo san keessatti uuma gartee sammuu isaa kasi jiru santuutu isaaf waan gaariidha. Takkasiiti immoo urjiin jechuun miidhaarra jirti nama isin san maal kana keessa jirti waan akka isin keessa jirtu namatti ijaafu hin beeku ongi isin dhagee bas hedduu rifadhee. Jechuun miidhaa qabu. Miidhaa jechuun urjiin aartee jechuun bas waan gootu dhabdee bas kiloroksii dhugdee gaanii kiloroksii dhugdee. Kun soba. Wallahi abdi dhugaa rabbi dhagee bas. Nuuraddiin qalbii akkana kun soba. Ani wanni as nafidi maal jechuun wanni sitti mudhaaf as nafidi waan kana dhageessee dhugumaan kan dheeyitee sillaalee kan jechuun cal jettee taa'u jirtu taate. Kalaas jechuun nama tokko itti seente taraa duraa jaalattanii itti seente. Fakkeenyaaf dirqama nama guyyaa tokko jaalattee wajjin deemte namni san sibiratti miidhamee sababa keetiin miidhamee waa ta'u jechuun ati fakkeenyaaf lubbuu ta'e jiraata. Kiloroksii dhugdee kun waan keessa jirtu du'aa jiruu keessa jirti hin gammatte jechuudha. Bakka jirtu hin beektu hin nama harka namaa jirti hin gammatte. Fakkeenyaaf sababni kun eenyurraa kaate? Sababbiin kan dubbiin sun eenyurraa kaate sirraa kaate? Urjiimmoo. Eenyu sitti hin jiran biraan sitti hin jiraatti. Sakkana giseettu kana fakkeenyaaf xiqqaa qallee ishee misin qabu maate. Urjii. Dhaggeeffatu sifi namaaf jira wanti kun guutuu sirraa kaate. Sababbii keetii wanni kunis godhame sababbii keetii wanni kun teessistee hangaruu wanni ammas nafidi oofees nafidi dhaggeeffatu sifi nima boo siin bana urjiin bana dhaggeeffatu sifi nima wanni ammas nafidi wanni kun guutuun sababbii keetiidhaani nama tokko hojii tokko hojii jaalatte namni kun akka sibiratti miidhamee takka sababa keetiin miidhamee waan takka ta'u akkamiin laalee akkana callitti jaa akkamitti itti callisaa jechuun guyyaatu waan kanaan si gaafadha jechuudha nafidi maal jedhaa jirtaati waan jechaa jiru hin dhageessa sitti ni bari. Urjii moochaan waliin urjiitu kiloroksii dhuydee aara saniin asii deemtee kiloroksii dhuydi. Guyyaa san jechuudha kiloroksii dhuydee amman tana waan isin keessa jirtu jechuun hin beektu jechuun du'aa jiruu keessa jirtu jechuudha. Fakkeenyaaf wanti tun addaan hin baane hin gammatte jechuudha. Xayyibaatee waan kana kan laalin sababbiin isin akkana taateef kan beekin dheeyitees kan gaafateen fakkeenyaaf akkana callistee gisee ta'e isin tun sababaa keetiin fakkeenyaaf guyyaa tokko illee jaalattee wajjin illee kafata barbaadde jechuun wajjin wal jaalattee wajjin deemtan. Sanoo no gisee takkallee fakkeenyaaf maali yoo tisla dubbii nama singaltu namarraa hin faamtu fakkeenyaaf karaan yaa abdii wallaan man ta'e santu mataan dhukkubsee jirti daawwattoota keenya wallaan maaliif jennaan isaan kana gidduutti hedduu takka rakkadhee maaliif isaa inni kunis saayiba kiyya jidduu deemee ani walitti isaan araarsee jidduu bitan karaa nagatiin jidduu bita sabdi kam yoon si jee dhugaan asee ta'uu isla gamu jechuun namarraa hin faamtu urjii moo maal jechuudha? Isii dhagaaree urjii dhugaa aara seenaa sii deemtee wanta tola laaltee michiyyoodhaanis akkas jettee michiyyoon dhaadatteef eegate kana barbaadde yoon dhugaa siin goonetteen ijoollee tana ta'u waliin fixeessum sababaa keetii sababaan isaan kan ta'an sababa mataa qabatanii hin maantan tu waan mataa qabatanii bira abdi dhaggee bira siif hima. Eeyyisi wallaahi hedduu takka waan nama dhibaati maaliif jennaan wanni sun hundi uumama sirraa ka'e lubbuu namaatti illee baasuudhaaf illee dubbiin tun sumarraa kaate maaliif jennaan akka kun hin barbaachisu sirraa wanni kanatu namarraa hin barbaachisu nama tokko yoo jaalatte itti wajjin deemte waan jaalannee dhugumatti himteeti nama kana waan isin keessa jirtu gamjii lubbuu jiraachuu keessa jirtu waan bakka akkasii nama halkan guyyaa ta'u jiran eeguma kalee itti daleetanii deemtee galtee akkas taate har'aan tana mijii yoo ganama kana dabaltee mijii akkas jennaaniin haaromsaniin akkas taateen siin jaa. Amma yoo biratti kun jechuun wanti moo dheengadda asitti akkas daleetanii deemtee mire asii deemtee bultee ganama michiyoodhaan dawwaltee mijiyoo gaafatee michiyoon eega akkas mijiyoo si waliif kaan beektaa eega kana barbaadde waan dhugaa siin godhini jettee michiyoon jechuudha. Achirratti silkii yoo dawwaltee fi silkii siif irraa hite silkii siif irraa moonii tuufa maal silkii si ati irraa hinaan achuma gara galtee kilorooksii dhugdee jaan an kun ayyati yaafoo wallaahi narree fadde waan joo wallaaleen man tana sasitti ni jiramaa kana waltati man tasala man taa jirtu Pero waan ati sila akkana ta'u jirtu dadi beeman tana. Wanni sitti mujjiruuf dhaggeeffadhu abdii siif hima. Wanni kun sababaa keetii akkana ta'e dheeyitees kan gaafatee mijiyoo tana kanis guyyaa san dawwalte gaa walitti aaranii deeman aara san buufatte bulte ganama maan dawwalaniif silkii sii maaliif irraa hita aara keeti gaata wanti sababaa keetiif akkana taate jechuudha. Nama tokko eega jaalattee jaalatanii. Nuuraddiin. Maal jettee? Nuuraddiin dubbiin kun dhuguma. Dhugumaa Nuuraddiin rabbii. Waan dhugaan ta'e dubbasi wanni siin jechuun ijaareen. Waan dhugaan ta'e maal jechuudha abdii gisee kana ta'an amsumaan ajaa'ibu jira wallaahi wabilla dhugumaa sitti wanti jiraate dhugumaa gisee nan jettu waan boo abdiin baan boo jala gurbaan boo abdi siin baan awal abdi boo dhugumaa dubbiin tun jee boo abdi gaafa sira namni wani yoo dhiisee dubbii nama waliin fixee dubbii asii gee onni ta'a
Simpan arbo. Abdi. Bo. Ajaa'ibuma qaba wasmi wallahi billah. Bo abdi. Abdi. Abdiin bana bar. Hai. Nyawa zon tani tolchee zon tan gubbanti daadde ammas. Yee. Abdi. Bo. Abdi. Hai. Ajaa'ibuma dubbii wallahi. Anoo maalumaa kana hunda keessa nana qe'aa waa rabbii. Bo abdi. Abdi. Bo. Abdi. Abdi. Ya Rabbi ayya akkamin godha gaamman tana meen. Namaan biyyaa mamooti akkamin godha meen wallahi. Abdi. Bo. Abdi. 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 Bo. Bo. Ya Rabbi ye. Koman taadhuwaa Rabbi maal jechuudha gaa. Abdi. Bo. Abdi. 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 Bo. Hayyaay. Akkam jechuudha dubbiin jajjabduudha moo wallahi. Abdi. Abdi. Hayyaay. Dubbiin jajjabduudha mee waan nama biyya umareen taatu maas qiyaamaa biraa seeni. Bo. Abdi. Hayy. Ajaa'iba moo wallahi. Akka kana duraan qabamu bakka irratti hin garree gaba kana dhugaa irratti maal jechuudha. Abdi. Bo. Nama biyyaa malee wallahi billahi. Jechuudha akkam jechuudha.